Ashamaar kafuune kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo egaa akkuma beekamu biyya Lubnaanos yookaan immoo Beerut keessatti reediyoo wal qunnamti yookaan immoo bilbilli nama ofirkaa qabu guyyaa har'aan namoota 1,000 ol ajjeesee hoolee jira. Lammiileen keenya biyya sana keessa jirtan of eeggannoo jabaa hagga gootan kanaan duratti kan takkaa mul'atee hin beekne yoo ta'u bilbilli nama kamiiyyuu yoo xalafamu kana dhageenya malee takkaa namatti dho'a jennee dhageenya hin beeknu. Namoonni dubbii kana shakkitan deemtanii Aljaziiraa yookaan immoo BBC biyyattii keessatti dhaggeeffachuu dandeessan. Namoonni guyyaa har'aa namoota 10,000 ol lakkaamu kan dhumatanii oolan yoo ta'u bilbiluma ofirkaa qabanutu itti dho'ee yookaan immoo fanjii itti dhoosuudhaan dhumanii waan jiran. Namoonni keenya Lubnaanosiin keessa jirtan hundumti keessaniyyuu bilbila keessan namni isinii dawwalee jennaan akka bilbila sana hin kaafne kabajaan isin gaafanna. Kun mana qorichaa aadaa maal xiyyaarraa kan isinii darbaa jiru yoo ta'u lammiileen keenya saba kamiiniyyuu taatanii Lubnaanos yookaan Beerut keessa jirtan Hizbullaa yookaan Israa'el lola walirratti banuudhaan kan hordofuudhaan guyyuma har'aa bilbilli nama kamiiyyuu xalafamee kan ture garuu immoo namatti dho'insaan namoota 1,000 ol ajjeesee waan ooleef dabalataan namoonni gara mana haakimaatti baatamaa jirani. Namoonni qossoran namoota 50,000 ta'uu jedhamee dubbatamaa jira. Namoonni keenya achi jirtan hundumti keessaniyyuu kabajaan jaalalaan an obboleessi keessan kan isinii dabarsaa jiru yoo shakkii qabaattan deemtanii raadiyoo akkasuma Aljaziiraa BBC illee dhaggeeffachuu dandeessan yookaan immoo miidiyaa biyyattii hordoftan yoo ta'e miidiyaa biyyattiitti haalaan oofamaa jira.